Wanta hunduu himadheefi simatu baadhullee wanti naa godhanis hin jiru waan ta'eefi har'a rabbii dhugaadha. kiyya galanni haa ga'u rabbumarratti hirkadhee har'a rabbiin asiin naga'e waan Mashallah. jedhu hin qabu walla. Ta'isii amanuu miti rabbuun dubbataa isin Ee qofan wallaahi. gammachiifne ana qofan gammachiifne miskiina mee akka imimmaan xururratu kan sirriitti isin jaalatu nama mee gammachiifte Ee rabbiin nama wallaahi. isin gammachiifte sun immoo isii akka Mm. gammachiisu abdiin qaba. Kan Ee biroo wanni wallaahi. dhaamu yoo jiraate homa lama ijoollee teenna ijoollee shamaraa jechuudha. Tokkoffaa Mm. irratti amala haadha firoo kan rabbi isin haa kennu waan biroo mata akka isiniin kadhadhu obsa qabaachuu iccitii fi dhoofachuu osoo takka takka taate barqaata nu balfitee waa ta'uuf baatullee addunyaa waliin geetti. Alhamdulillaahi akka namaati mii rabbi alhamdulillaahi amma agartanitti sila bada heerumuu heddimoo waa ajjeesu heddenneetuma sila halkanii guryaa gurra qannaa beektanii na akka ummi firoo kanatti jechuudha. Nama iccitii ofii qabatu nama obsa qabaatu rabbi isin haa kennu rabbi isin haa taasisu. So in dandeettanii dubartii jechuun ta akkanaati. Dubartii jechuun ta yeroo hundaa nama boonsitu amala akkanaa kana qabaadha. Abbaa mana keessaniiti yoo walloota riqitii keessan qabattanii. Nama ummanni kun wallaahi yoona waan isachi bilbiltanii natti maxxansa yeroo san. An kunoon yoo ummi firoon guyyaa Guyyaa takka takka bilbiltee guyyaa walii takka bilbiluu beeknullee akkana na rabbiin godhan natti siin jette wallaahi rabbi addunyaa kiranatti haa cufu ummata. Guyyaa takkitti bilbiltee guyyaa takka. Ani iccitii kafuuru bakka birooti. Maal tokko jiru kafuuru bakka birooti malee isin maan silaa gara laafu akkana ta'e akkana guyyaa takkitti naan jette ani dhoysuuf hajaan qabu nama fayyoo akkana kan fayyini maan. Innaa shamarran ta'een amala akkanaa rabbi isin haa kennu. Iccitii abbaa manaa keessanii qabachuu. Iccitii keessan qabachuu taa'anta biroo bal'inaa yeroo biroo haasofna lammaffaa irratti immoo dubartoonni ta'enna. Biyya faranjii jirtan ummi firoon hin jirti yoo san namoota gara afuruma shanillee dubbisnee turree anillee aarii raafee ummi firoollee dudubbisaa turanii garuu sunniin hundi galmaan gaannatti hin fakkaanne dubartootuma san keessa illee taatu ta biroo illee taatu maliyaan sagalee san dhageettee maasaala tabaarakallaan erga yoo saniitti irraan ta'enne irratti hojjattee xiiqoftee har'a ummi firoo osoo hin taane isin hunda gammachiifte. ስለዚህ dubartii jabduu akkana barbaanna dubartii akkanumaan agartee biyya faranjii ceeteetuma manaxirii gurraacha kana kaattee makiina gabbina agarsiisaa deemtu miti tanu barbaannu dubartii jabduu akkana sanyii gootaa hundee leencaa hin jirti miti dubartii dubartooman qeeqomtee keessisii sun quuqamee namaaf iddoo guddaa kenna dubartoota akkana barbaannu. Dhiirota keessa silaa dhiiran qabnu dhiironni qabu hin qabnu dhiirota keessa kaleenca darbu malee rabbi san umrii nu adeeressu warri yoo san leenca darbu didan ummi firoo giiftaroota gurguddoo isin amma akka jaraan ta'e naati galata oola fi gaaf jarri gastii namaa seentu leenca darbaaf silaaroonni waan biroollee namaa gochuu dadhabe. Bakka namni taa'eetuma daa'ima fi hojii bashannanutti leenca namaa darba ture isaan leenci isaanii bakka biroo seenaa isin akka jaraan ta'ina rabbii kana nu ta'e jettaniitumaan gaaf jarri gastii seentee mataa jettu laaltanii leenca tokko tokko irratti gadhiistanii bakka haajaaf deemtan waan ta'eef guyyaa biroo bal'inaan kolfinee taphannaa wallaahi baay'ee isinii gammadee anillee silaama maliyaa fi isinillee guyyaa guyyaa leenca naa buusaa jedha maaliif sababa keessaniin leenci baay'een irraa citee gara obboleessa kiyyaatiin deeggartoonni obboleessi kiyyaa yeroo san mubaarakillee dhugaa rabbi haa galatooma isillee dhufnaan niin natti mufannee akka ani garafeef xiiqii natti hin kaayanne garaa qulqulluudhaniin na dubbisee natti araaramee garuu giiftaroonni isaa isan geettu biyya faranjii jiraatti malee leenca fi achumaan dhaabattee nama ummi firoo rabbiin achi naa baaseera leenca keessan achumatti isin haa oolu jedhaanii dhimmaaf deemtan natti fakkaatee bakka dhimma keessan xumuradhaa isinitti haa tolu. Yeroo gaarii isin ayyee yaawwa. ayyee galata. السلام عليكم. Eeshi galata. Waalaikum salaam warahmatullahi Waalaikum wabarakatuh. salaam wa barakaatu. Bakka yeroo gaarii naa tura ishi yeroo biroo kolfinee taphanna. Ayyee ayyee. Ayyee ishi. Bal'inaan haasofna inshaallah galgala walitti deebina. Firoo. Firaa'ol. Firiya. Firii.
Ri, maale liifirra jira beer.